عليكم ورحمة الله وبركاته. You all welcome to my YouTube channel. فيديو كي حرقاتين إيرس جالتو في كبجاسيف ملو سيف كينو دندورتي جالتو مفاكس مس كبجاسيف ملو أرجتشوف شمرة أكم تأوك أبدا كجلالا أكسمس فيديو نكون إنيو ما كي أبديت كوتشو أف سيجر جارج وان يعرف كيساتو يجولين شمرني هذا تمراتي أسودا وتني I think it is useful. So وروني ماتي أكوتاتن أكو ما يرومرا فيديو تلاقي كوتشو داني كلا وروني هاراتاتن أكو entertainment subscribe كوتشو ماتي كينا تدبل ما أسنين جدا تأسي سبودا كول أجرو ترتي كيسنو تقولا so يروح ما كنتي ilma dhiiraa biratti qofa osoo hin taane nama kamuu biratti jaalatamuuf uffata kan kee yookiin fiizikaala kan kee osoo hin taane eenyummaa kan kee isa keessaa san jijjiiruudha qabda. Shamarran baay'een dhiira gaarii dhiira isaan jaalatu dhiira rabbiin sodaatu walitti dhufanii yookaan ammoo argatanii garuu akkamitti nama san of bira tursiisuu akka qaban waan wallaalaniif gadi dhiisu jechuudha. Hadda secretii dhiiraa takka takkaan gadi baafnee ilaaluu dandeenya. Waan ilmi dhiiraa afaan baafatee kana sirraa barbaada jedhee sitti himuu hin dandeenye sitti himuu dandeenya. So ilmi dhiiraa shamara akkam barbaada. Tokkoffaa shamara ofitti amanamummaa qabdu. Shamara waan qabdutti hin saalfanne. Shamara dhabdees argattees beeloftees rakkattees rakkina siisan ofitti gadi cabsattee jabummaa ofii itti mul'istu. Akkasuma immoo shamara ofitti amanamummaan isii waan qabdu irratti hin taane kan yoo siin jedhu fakkeenyaaf bareeda yookiin ammoo qabeenya qabdu irratti maal jennaan bareenni ni dhuma qabeenyis ni godaana eenyummaan keenya garuu yeroo hundaa achuma jira so shamara eenyummaa ofiin boontu dhiirri kamuu ka ofii godhachuudhaaf of duuba hin deebi'u. Lammaffaa intala gaarummaa qabdu. Intala waa hunda keessatti wanti gaariin itti mul'atu. Intala waan haasoftuu fi waan gootu beektu. Akkasuma immoo waan haasoftuu fi waan gootu hunda ifaan ifatti gootu. Garuu immoo gaarummaa isii san namatti mul'isuuf kan hin taane. Intalli akkana jireenya isii keessatti rakkoon osoo isii mudate akkam gootee rakkoo san akka furuu qabdu beekti. Maali jennaan ilaalchi isii yeroo hundaa keedii fi gaarii waan ta'eef waa hundayyuu keeritti hiiti. Sadaffaa intala haasa'aa beektu. Intala akkanaa tana biratti qabeenya caalaa nageenyatu dursa. Intalli akkanaa bakka isiin deemte biratti gammachuu fi kolfatu jira. Rakkoolee jireenya isii hundaa seeqattee dabarsiti. Arfaffaa intala ofitti amanamummaa qabdu. Intala waan jettee fi bakka jettetti argamtu. Maal jennaan amanamummaan utubaa jaalalaati. Jaalalli amanamummaa hin qabne umriin isaa gabaabaadha. Shanaffaa intala kaka'umsa qabdu. Intala jireenya isii keessatti jijjiirama waan fidu yoo agarte waan san godhuudhaaf onnee guutuudhaan itti kaatu. Intala jireenya isii nama biraa wajji osoo hin taane ofii wajjiin madaalchistu. Kaleessa eessa ture hadha immoo eessa jira jettee yaaddu. Amaarri jechama tokko qaba. Ka birtuu wandi jarbaa birtuu seetaallechi jedhu. Dhiira cimaa duuba intala cimtutu jira jedhu. Intalti cimtuun guddinaa fi jijjiirama jireenya ilma dhiiraa keessatti akka furtuutti isa tajaajilti. So intalli cimtuun guddina abbaa warraa yookiin hiriyaa isiitiif bantuudha. Jaaffaa intala qusannoo beektu. Intala galii isiitii fi baasii isii wal madaalchistee jiraattu. Intala bakka dhatte hundatti waan agarte hunda hin hawwine. Intala ebalu kana godhatee jira anis kana godhachuu qaba jettee hin yaanne. Intala waan uffatturra waan kaayattuuf cinqamtu. Dhugaa dubbachuuf gaarii uffaturra gaarii kaayachuun konfidensii guddaa nama keessatti uuma. Intalli qusannoo beektu jijjiirama jireenya ilma namaa keessatti furtuudha waan taateef nama kamuu biratti filatamtuudha. Torbaffaa intala qaroo. Intalli qaroon beekumsaa fi barnootatti amanti. Sammuun isii yeroo hundaa waan haaraa fudhachuudhaaf banaadha. Intalli akkanaa bakkaa fi akkasumas nama wajjin ooltu beekti. Bakkaa fi nama isii hin madaallerraa daddaftee fagaatti. Akkasumas keessi isii nageenya waan qabuuf namoota isitti dhiyaatan hundaafuu nageenya hirti. Saddeettaffaa intala dhokattuu. Dhokattuu yoo jedhu fuulaanii miti. Intalli dhokattuun waan dhageettee fi waan agarte hunda dubbattu. Dudda hin dhungatanii hunda hin dubbatanii jedha Oromoon mammaku. Akkasuma immoo dhiira tokkotti yoo dhiyaattu waan jireenya isii keessatti ta'e hundaa yeroo tokkoon ittiin himtu. Xiqqoo itti himtee guddoo hafe ofiitii barbaadatee akka irra ga'u isa dhiifti. Waan inni fedhe hunda isaaf kennuuf qophiidha miti. Intala akkanaa tana ilmi dhiiraa osoo eenyummaa isiitii fi maalummaa isii adda baasuudhaaf olii gadi raa ta'u jaalalaan kufee isii biratti hafa.
jaalalli suutaan nama keessa seentee immoo daftee nama keessaan baatu. Saglaffaa intala iccitee eedu. Amaarri jecha tokko qaba. አትንገር ብዬ ብነግረው አትንገር ብሎ ነገረው። ኢትኒምን ጀዴ ኢትኒምናን ኢትኒምን ጀዴ ኢትሂሜ ጀቲ አማሪ ሶ ኢንተላዋን አከናራ ፈጎታቴ ዋን ኢትመኒፊ ዋን አገርቲ ሁንዳ ኦሲቴ ቀበቹ ደንዴቱ ቀብጢ ዱማ ብረጌነ ዝር ኩርነፋ ilmi dhiiraa jireenya isaa isa fuuldura si wajji dabarsuuf hooyyeessuuf jecha olii gad fiigaa oola. Egaa guyyaa kana keessatti namoota baay'een wal qunnama haala hedduu dabarsa kan isa gammachiisu, kan isa rifachiisu, kan isa gaddisiisu. Egaa gadda isaa rifaasuu isaa cinqii isaa waan itti dhagame hundaa nama biratti dhaqee itti boqotu barbaada. Namni sun ammoo si ta'uudha qabda. Namni kun guyyaa guutuu waa hedduu dabarsaa oolee yoo si bira dhufu ati fuula gammachuutiin isa qeebaluu dhiftee garagalii achi deebiteetiin waan badaa yootti dubbattu. Kan dheengadda jennisan akkam goote milkeessite ammallee bakkaan hin geenyeemi ati jireenya kan kee keessatti wanti milkeessuu dandeettu jiru. Jechoota badduu akkanaa yoo ka itti fayyadamtu ta'e namni kun dhufee si biratti boqochuu hin danda'u yoo ta'e sirraa dheessuudhaaf dirqama ta'a jechuudha. Yoo inni haala akkanaa kana dabarsee si bira dhufu even yoo aariyyuu qabaatte yoo wanti hin taane tokkoyyuu jiraate sa'aa san isa qabbaneessitee fiilinkii inni keessa jiru san keessaa isa baaftee ta'uudha qaba malee yoo inni si bira dhufu jechoota badaan fuula badaan yoo ka isa qeebaltu ta'e si bira dhufuufu namichi kun hin jibba keessi isaa si jibbaa deema jechuudha. So girls qabxiileen kurnan isiniif qopheesse kana fakkaatanii kanammoo namaan jaalatamuuf qofa osoo hin taane ofii keessaniifuu isin fayyada waan ta'eef itti fayyadamaa isin jedha. Akkuma yeroo hundaa yaada keessan koomentii irra naaf kaayuu hin dagatinaa uummata jaalalaa galatoomaa.